eebi hedduu jira maal hedduu jira waa hedduun gadhiisa jechuu dandeessa hubattee adda baafattee waan jiraa guutuu akkanaaf kan jettee haasofte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتوتا في وردفتوتا في عرّا. ودو أجايبها تكاني سنيكا بدير فيه. تكيمو أنا أجايبها تكاني سنيكا بدير فيه. توربان كان يقوم قوة بداني كويا فرصدي. شبكة هنقامو شبكة رهن توري. سنيف قاحسين رادة ممني أنا سو شبكة هنجرو شبكة رهن جرو يوتنا توري تنجرا. هنگه era torban lama kana ninga jechuudha shabaka irra hin jiru hojii dhimma wayii biroo tatkaafiin deeme jechuudha saniifin badee qaaleen isin jaga akkam jirtan nagaa fi yaada jajjabaa isin jecha nageenyi xiyyaga qilleensarraan burqee warreen biyya biroo jirtanii fi warreen biyya keessa jirtan hundi keessanuu qilleensarraan isin nagaa jecha araanta nagaa maaliin isin qabadee dhufanitu uuma khayriiti inshallah rabbi khayri haa godhu maaliin isin qabadee dhufe araanta وانا داتي نسيني كبدل في كذا سوشيال ميديا كنا رتولبا وايد تكانر كه ما لقيتي شو فيسنو لما يشولا حجين فيديو حجين قديس يقدرتني جرتن أقسمتي جالتون قديس يقدرتني جرتن تكفى دبي يا حجي خينيا يفهم والله ما لف جنان أنا أكنا متوقعتي نملي مفجيسون ينفرو نملي نكنا مفجيسون ينفرو ما لف جنان أكان جايب سردهم بيخو قروا المهم أن إسين فيت برانك أدريدو فيت أدو أدريدو فيت وان فيت أدريدو نتيوان جنين حجي يعني أكنا متوقعت أسوسي قرص الجروب يخانا خيستي هندلين تكي كان هندين جنين قرصون كينيا أكنا متوقعت قرصيني مالي تكي مو حجين كنا إني تكي وان بروسي وموفينيتي مال سوشيال ميديا رنا قديستني مال سوشيال ميديا رنا قديستني أكن أي بي تيول باستني أي بي هدون نبرجرا فيديو هدون نبرجرا وهدون قباس ودن داجة تياسو يتجرت AB yoo qabaatu taate waa iddoo yoo gabaas feetu taate haji amma gabaas iddan taate yaa jechu yoo AB yoo qabaatu taate taagarte yoo mistira yoo qabaatu taate deebi namni duraan dursee akka nama tokko nama gaafta an telefoonni yoo cufaadha kuma jettee jechu telefoonni yoo cufaadha dala gaafii hin deebi asii hin jiru jechu si galaamti arraan tanaan dhufe akkaan dhufetti jechu akkumaan dura dhufetti viidiyoo kee arge dizeen arge aaraaniin viidiyoo kana rabbee dhufee wanta akkanaaf kana hin jenne jechu maaliif jennaan يعني ilmi namaa tokko nama kana naa gaafadha takki viidiyoo san isin prank nu godhuudha takki immoo isin gadhiiste moo maaliif gadhiiste isin gadhiiste malee nu gadhiiste YouTube keenya gadhiifame YouTube keenya gadhiifame qarooza irra gadhiifame naa himee takki tiitan isiniif gadhiise isinii gadhiise isi gadhiise jaartu mate gaafadhu nuti maaltu keessan nu qaaji deebite an maalin isin godhe yoo dhalaan takka kakaate isi wajjin tanii rafee jiraate isin bira maallaqa nyaadde jiraatte haadufte as baatee nagaafatu gaafattee fi waan ati maaliif akkana nu gootanii haasoytanii jette nu si gaafachuu si deebisuuf dhufeetiin jira nagaafadhu sooshaal miidiyaa irra naa dhufteemi sooshaal miidiyaan si deebisa jechuu bilbiltee takki nama biroo nu himattee badala nu gaafattu isinii gadhiifate yuutuba irratti keessan irra gadhiifattanii yuutuba keenya irra nu gadhiifatanii moo nu gadhiifate haa gizee ifiif idii gootanii gadhiistan san isinii gadhiise moo nu gadhiise naime caaltu gadhiise moo kulani gadhiise moo roza gadhiise caaltu gadhiise barjaatee gati gadhiise takati nanni raanfatte haji wal biraasin kunnu walittis kalata hindamnu jechuudha hajiin bika kanatti akka wanje na dhageeffadha jarri jara barbaade waa baay'ee baasuu danda'a waan baay'ee baasuu danda'a viidiyoo baay'ee baasuu danda'a garuu awwaan akkana barbaadu an obboleetti qabu sigalee isaan AB tiya naafin AB isatiya waan naafin eeginiif jecha AB isaanii gadiin guuraa waa hedduu na bira jira gagguuruun hin danda'a AB tiya harkaa qabda haji AB tiya harkaa qabatte amma gadhiisuudhaaf amma godhuudhaaf mirga qabdi takka jee ilmi namaa kabajaa wal gaafata kabajaa wal dura dhaabbatee akkana waliin jaa malee ati sooshaal miidiyaa irra gadhiiste jaartiin teettis gadhiiste kuulanii fi roozaan naa deebisaadha si deebisuudhaaf qophaa'ee dhufeetiin jira tamaam waan takkalee waan akkana jaan kana hin beeku duraan dursee nuti caaltu akkana inni gorsine takki immoo hararra kaa'u keenyaaf dhiifama isin dhugaadha akka nama tokkotti horii nu bikka taateef ciisaa itti oromoo gorsine akkana godhuun keenya akka nama tokko gorsine malee isin viidiyoo gadhiifatte oo viidiyoo maratti yenneeti miti nuti dhalaa wal gorsina karaa halaxarraa maaliif akkana taataa waan umura keetii waan jireenya keetii jiraadhu malee akkana taatee waan jireenya siif hin taane keessa hin dabrin akkana hin ta'in jennee gorsine viidiyoo sanillee murtee keessa jechuu haasoo keessa agarree jiraayyee dhiirtee akkana jennee haasofne jira wooma jiraati wooma dhalaan gisee wal dhuftee haasoytu waan haaree umnee hin haasofne takki immoo hamaaf hin haasofne nuti akka nama tokkotti yoo ati jiraattis wooma haasofnu
ibsan. Maaliif jennaan ilmi namaa tokko dhalaadha nutis namni tokko dhalaa wal gorsiti waliif himti waliif irra gorti waliif irra dabarti waliif waa hundaa ibsaa deemti. Nuti caaltuudhaaf yaannee takki immoo itti yaannee osoo hin taane jechuun akkuma nama tokkotti akka dhalummaa keenyatti haasawaan nu dhufeef haasawni malee bedeenya keenya takki isin lameen adda bahuudhaaf takki isin maa garaa godhatti jechuudhaaf hin haasawin. Isii garaa godhachuu isii maaltu nuun geenutti feetu garaa godhattu namu anis taanaan kuulan hin jireenya kiyyaan jiraadha. Roosaanis taanaan kun jireenya isii jiraatti. Caaltuunis taanaan kun jireenya isii jiraatti. Hajjiinis taanaan isin lameen jireenya keessa hin jiraattan jaarsa jaartii jettu haqa jaarsa jaartii rabbuma tokkichaa beekaa itti Oromoon nuti haqa jaarsa jaartii jettu hin seenu sii galaa miti. Garuu akkana jennee itti haasofne itti gorsuun keenya kalaqa keenya. Siif galaa miti kalaqa keenya. Garuu ati fuutee sooshaal miidiyaa irra dhuftee akkana AB hedduun na bira jiraa gadiin dhiisaa jettee haasofne kee kalaqa keeti. Caaltuun fuutee wanni san gadhiisuun kalaqa isiiti. Jaalattanis jibbitanis nuti kalaqa hin qabnu naaf Roosaan nuti gadi hin dhiifne utuu warratti isin caaltuun fuutee maaliif nu gadhiiste caaltu maaliif fuutee nu gadhiiste meetan naa deebiste takkitu matan waanuma fuutee sooshaal miidiyaa irratti nu haasofsiiste takki feetu piraakii dalage feetu waan feetu dalage nan dakhalu ansan si galaa miti arraan tana deebii hajjiin isaan ABT isaanii hedduun na bira jiraa je ABT hedduu yoo bira jiraatte waan fedhe yoo bira jiraatte yoo hajjiin waan fedhe harka qabaate ani waan takka illee irraan sodaatu waan fedhe gadhiisuuf mirga qaba. Garuu ilmi namaa tokko wal kabaja malee waliin sodaatu. Kabajaan sodaa isinitti hin fakkaatina. Maaliif jennaan nuti akka nama tokko dhayne malee isii gaafachuuf dhayne nagaa fayyaa gaafachuuf dhayne miti. Nagaa gaafachuu dhayne akkanatti ulfaa'ee jette akka dhalummaa takka nutti himte gisee isin akka dhalummaa takka nutti himte akka dhalummaa takka nutti akkana yaabbileetiti dhiirti biyya kana akkanaaf akkana jenne bikkitti silaatti gorsine agartanii jirtan viidiyoo isii ilaaltanii jirtan huno yoo viidiyoo irra deebi'aa ilaala waan jedhu. Sin beekan yeroo amma artii si gatee jechuudha osoo lagatee kutaa torbee tokko. Ati amma ulfooyita dhugan. Ulfooyita. Ilaalchistee? Ilaalchistee. Maal sin jedhu nuti duraanuu mucaan kun siin ta'uu sin jedhe. Ammaan tana mee garaa qabdaa? Garaa qaba. Akkana gaa cabtee gaama miila isaatii jala taatee ni kadhatta ganaa jala jettee maarree kiyya hoottu kaa maarree akka duraanii san hin jiru olii gaxu taaluu cabtee. Viidiyoo akkana hin jechu dhiirti biyya kanaa yoo si fuutee akkana si goote isiitu dalagee si nyaachisa isiit dalagee nyaachisa amma inni hin dalaguu jennee haasofne. Sa wama jiraate haasofne malee waan biroo uumneef inni haasofne waan isin yaada nurratti himattee irratti yaada sanirra yaada guunneef nuti yaada maal jennee guunneef caaltu ati tun dalaydee jaarsa kee kana hin nyaachisin dalaydee mana teessee wanni hin ta'in akkasiin ulfa qabda baay'isatti ulfooyte duba inni bikka fadhi asiichi deema dhiira akka nama tokkotti inni haa dalagu hayyee ulfa kana ofirraa baastamu akkam gootamu ulfaa uffeeta maal jennee waa hedduu haasofne. Wanni haasomte hedduu jira akkuma viidiyoo keessatti dhageessanii agaraa jirtanitti jechuudha. Isiin galaa miti garuu wanni waa hunda daran naarse hajjiidhaan naarse. Hajjiin deebi'ee irra haasee waa hedduu jira jee haasee waa hedduu jira. Wanni feetee haa jiraattu. Wanni feetee yoo jiraatte nana aarsituu siin jee tana jaalattees jibbitees nama kuulaniin waan kanarraa qorrifatu miti takka jee. Lammaffaa jaartiin ta'e gisee caaltuun ABT san gadhiistu nurraa marte viidiyoo gisee isin viidiyoo nuti haasofnu san gisee martu maaliif gadhiistaa itti jaartii teemaatti ittiin dubbatin isiidhaan ta gadhiiste isiidhaan tasilaan dura daleetti moo nuti lameen wallolchiisu feeteeti moo isin lameen wallolchiisu feeneeti moo nuti maal ka'e wallolchiisu feeneeti jaartii jettuun nu naqini nuti. Ni win seenuu sin barbaannuti isin lameen jidduu feeta walii gaarii ta'a feetatu waliin hafahamaa ta'a nuti nun hin ga'u jechuudha isin galee akka itti jiraattan mana keessan keessa isiniif beeku nuti isiniif hin beeknu. Hajji akka nama tokkotti jechuudha. Garuu nuti dhufnee akka nama dhalummaatti akka obbolummaatti isiin nutti himate. Nuti lafaa kaanee dhufnee gorsuudhaaf hin dhufne nuti. Isii ilaaluuf isii salaamuuf dhooyne mana. Dhayne akkana baay'ee sadiin garaa qabaa. Waan hin garaa qabuuf akkana meeqamiiniif godhaa jettee nu yaamtee nutti himte. Ifiif nutti himte. Nuti maal qabna kalaqa kana keessa mee? Ifiif nama na yaamee nu mari'atee nutti hime. Hayi ati maaliif akkana taataa? Ilmi namaa tokko gaa. Gizee waa'ee namaa kaasee haasee bara. Gizee ammaan yoo waa'ee namaa kaasee kan hin haasoo taate hin ta'us akkasii miti. Jannee yoo walirraa wanni goone malee yoo nam tokko kaasee haasee namu ittuma fufa malee dhiisi kajoo hin jiru. Ni beektan isin hundi keessanuu. Isiniif galaa miti saniifuu nuti isin kaastee nuuf haasooyte akkana mee akkamiin godhaa mee ilmoota akkamiin godhaa jettee akka nama tokko nuuf mari'atte gisee nuuf mari'atte caaltu akkanatti akkamitti akkam ulfooyte duba ulfa qabdaa garaa qabdaa akkana jenne akka dhalaangaa gisee wal geesse ni beektan gisee walitti dhuftee haasoma waamuma takka waan jira haasooyte jechuudha saniifuu waamuma takka waan jira jechuudha walitti daddabarfannee waan jira haasooyne isiidhaas gogorsine biraa deemne yoo kun kalata ta'eegaa yoo isin kana kalata gootee viidiyoo ka gadhiistu taatee hunoo viidiyoo social media irra gadhiiste hajjiinis deebi'ee isaaniin na aarsee jee innis kan raasuu taate yoo social media irra wal gadhiisuu taate wal gadhiifna jettan kunuus anis dhufeetiin isin hima dhagaa social media irratti isin gadhiisaa jechuudha maaliif jennaan kan isaan dhuftee takki immoo nu bilbiltee eewa bilookumaa nu gootanii jette
An social media irra hin jiru. Shabakaa irra hin jiru. Osoo shabakaan hin badini shabakaa irra hin jirreewu. San duraan hin jiru. Roozaan akkuma beektu baadiyyaa jirti. Dalagaa jirti. Isin yoo si bilbilte malee namni si bilbiluu hin danda'u. Garuu shabakaa irra jirti. Isin akka bilooksi goote. Bilooksi goote isinis anis bilookin si godhe. Hajji osoo nu banne osoo waan takka hin taane maaliif nuti bilooksi goona. Nuti amtu teenya haasoo inni takka immoo caaltuu nu gadhiisaa inniiti itti yaannee bilooksi goona moo akkami. Minaafim aaraanillee wallahi waa hedduu haasoo hin fadhuan. Maaliif jennaan namatti tokko kan nama mufachiisuun fadhu namallee mufachiisuun fadhu wajjin dhiifama irraa ta'e hedduu takka jechuudha. Yoo inni garuu si kalaxee si balleessee jiraadde mushaala kanaan dhuftee akkana kanatti gama keessaatiin dhuftee eebii hedduu jira maal hedduu jira waa hedduun gadhiisa jechuu dandeessa. Hubattee adda baafattee waan jiraa guutuu akkanaaf kanatti haasoite uummata keetiif uummata sababallaa kanaaf haasoite mee sabni kun guutuun akka nu gadhiisee nurraa haasoon feetamoo akkam jechuu keeti. Wallahi wanni hin qabu jechuudha. Hajji gamanumaan wanni si jechuu barbaadu wanni dhaabsaan hin qabu. Waan feetes jee waan feetes haasa'ii waan feetes haasa'uudhaaf waan feetes si caaltuun gadhiisuu mirga qabdan. Ani immoo wanni dabarfachuuf daawwattoota fi hordoftoota kiyya hedduu takka dhiifama irraa ta'a. Yoo inni immoo achi keessa kalaxa kaniin dubbadhee waa jaarsaa jaartee jirtu seentanii jirtu jettanii koomantii jala na komattanii oona dubbattanii jiraattan dhiifama irraa ta'an isin jaa. Hajji illee taanaan dhiifama. Garuu ta dhiifama isin jechuu qabdu ta kalaxa qabdu jaartiteeti. Ta nurraa nuti kan akka hiriyeummaatti waan takka akka geelummaan nutti himattee deebitee nu fuutee gadhiiste isiidha malee nuu mitiin isin jaa. Aan aaraa waa hedduullee haasa'uun fadhu dhiifama mana rata hedduu takka maaliif aaraaniin haasoo jiran fakkaata ragaajii haasootti hin jiru onni na dawachaati waan haasoo fi waan hin godhu adda wallaalaatiin haasoo jira wal keessa dawaa jechuudha. Yoon isin mufachiisee jira deeyoon as keessatti waan badduu dubbadillee na offolchaa dhiifama irraa ta'e hedduu takka jechuudha. Saniifuu gaa hajji gamanumaanuu waan isin joo qabu tanumaan siin jaa deebiin si deebisu tana taatee jechuudha. Bilbilaatillee si bilbila jalaa hin kaastu atis waan gaddiste beektaa atis waan goote beektaa an shabakaa irra garuu hin jiru saniifin si jalaa kaasuu dabee dhiifama gamanumaanuu gaa an wanni hin jiru tana jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya hanga gaa viidiyoo biraatii walitti deebinu inshaallah khayrumatti wal nu agarsiisuun isin hin jaa viidiyoo biroo wallahi kaniin viidiyoo biroo meeqa gadiin dhisa jee yaada qabuun viidiyoo tana dirqama hajjiidhaaf marii gaddisuun qaba jee viidiyoo tanaan isin dhufe jechuudha. Yoon isin mufachiise assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bye.